duudhaa tanu keessa jirru tun tokkoffaa bultii diigee jira diigee bultii mee abbummaan fedhe gartee boo diduu hin dandeessu nuti waan puruufitti agarre akkami puruufii agartee jette dubartii 50 dhibbaa ol sii lakkaa'u tamana duubaan dhuftee gartee jaarsi kiyyaa jima qamaa shiishaa dhugaa sigalee sijaara dhugaa jimaa kanarraa dadhabee hiwaata akka hin danda'u qaadii dhaqeetiin firraa hiikate jettu hanga qabdi bineensa kanarra gartee muka kanarra sa'aa meeqa ta'a ciqilfatee sa'aa 6 sa'aa 4 ta'a bikka takka akhi bikka takka gartee kamitti ta'a namni biyya jimaan itti qamaamu jimaan kun argee qofa jiru beer jimmani jira bal shaashamanne inni gurgurama bikkayyuu gurgurama yemanni qabdi keeniyaan tunni qabdi ugandaan ni qabdi سيقولوا جرا أحييكم بتحية على الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبلين الحمد لله رب سبحانه وتعالى نجا ولتردي بسه إما قرتي جماتي إما جما خنا خقرتي جزء namni tokko lafaa ka'ee yoo gartee jimaan haraami je yaa'iin dhaabbattu ugu takkallee dhimmi jimaa kun waan beekuu qabdan jara keenya masalaan tun masalaa fiqiiti masalaa ijtihaadaati arraan tana gartee wanni toohidaa namni yaachisu hin jiru aqiidaan yaachiftu nam tokkollee jechuu nam tokkolleewu aqiidaan akka yaachifne toohinni akka yaachifne agarree jirra waan hedduu nama naasisurra waan hedduu nama gadiisurra masalaan gartee namni tokko lafaa ka'ee jimaan halaali ka haraami yoo haja'u taate duraan dursee awwalan qabxiin duraa nama gartee jimaan halaal je'ee arrafamuu qabu kajimaan haraam jees arrafamuu qabu maalif masalaan tun masalaa fiqii ijtihaadaati ka haraami jee waan irra dhaabbatee haraami ja'uu qaba ka halaali jee waan irra dhaabbatee halaali ja'uu qaba akkasaatti walaakin immoo dhaloonni kun namni ulamaa'ii tokko dhaloota ajaa'ibaati dhaloota jarjaraa dhaloota arraba malee hin beeyne dhaloota daliilli isaa arrabaa dhaloota daliilli isaa gartee footoo ulamaa'ii gaggaragalchuu sigalee dhaloota daliila hin qabne dhaloota ragaa hin qabne dhaloota akkanumatti iyyuu dhaloota akkanuma lolu ta'uun hin barbaachisu jara keenya jimaan faayidaa ni qaba jimaan rakkoo ni qaba ni qaba naam ajaa'ibatti talakkaawamteen dhumne qaba faayidaa ni qaba ni qaba warra gartee dhaabee gurguratuuf faayidaa qaba walaakin qabxiin duraa qabxii masalaa gartee nuti kun maaliif tooyinni nu yaachisuu dhabe aqiidaan akka malee taatu maaliif nu yaachisuu dhabde ummanni ribaan laaqame maa nu yaachisuu dhabe masalaa fiqiidhaa ta gartee haraamii fi halaal tanamuu gartee roga saarratti ilaalee murtii godhu namni kun arranfamuu qaba yeroo gartee namni tokko ama tokko moo lama dura gaafa gartee Sheekh Ali jimaan haraami jee dulli dillisan oofame sigalu jira maataa wanni kun haaja'u hajee itti dhiiftu haree si dhiisiifti ati sin dhiisiiftu amma duuba aslan jara keenya
وانت كخبيه قبن علماء ولد فتيسلا قهرامي جي خنا أفقرتي هرامي جنة قهلالي جي خنا أفجنة بالدليل دليل خمين دليل قرتي كان رغا قرتي إسان تيادني وفني تك وجاسو ولكن جمان أمتا خينير ركو فيده بدون شك حواس خينير كم قد ركسي جرا كمالي قد جرا أردر قيسي خينير مال كيس جرا بيا في بكيوت تايتي مخنا نيات تاي مخنا نيات ركو مخنا ما يمود أبدي ولا ما ينتجتون ركو مخني خنقبو شكوتين تينيا ما حواسة تنمني خيفي فينك أماني سيقولي خيفي فينك أماني خيل ما ساني كاكما أنفيني ما لفتا جرى خيني ونخن إيقا سيقولي حواسة ميدو جرى إيه ميدو جرى حواسة فيدو جرى إيه فيدو جرى كيسانيت dila gartee dargaggeessi kun dargaggeessi ijoollee nama 15 ama 14 jimaa kana nyaattu ulamaa'in tun itti dubbattee sheekootiin tun itti dubbattee maadhaa dhiisaan jenneen dhiisaa maan jenneen maaliif dhiisaan jenneen dargaggeessa gartee taa'ee sa'aa 24 guyyaas qamaa oolee halkan illee itti bulu kana akkamitti gartee ulamaa'in irraa dubbachuu dhabdee waan kana moo hawaasa quban qabanii laata moo hawaasa kana quban qabanii hawaasa isaanii ijoollee xixiqqishoo hattaa dabartee wanni biraa shamarran haayilaandii fi jimaas jala kaayyatanii deeman obboleessoo deeman maatti dubbachuu dhaban ayyee hawaasatti maa usan maatti usan قارنت نغرتي جمان لكي وما نمان غدو كجيبا والله كجيبا جمان وما نمان غدو كجيبا حقاي مو غاري ار جمان بولتي جيجه ديسي دبي غرتي حرامي فلالي تشلا فخاي تديس جمان بولتين دينه ديجه دكتور ريغا فغرتي دوبرتين تيديتي جارسي يخون اكنا ركو كنا قبيين جارسي يخون غرتي نتي علمو دبيوجين bishaan isaa laalee bishaan kee qallaa jimaa dhaabe caatti qimaallee jaan ni qamaataa jimaa sijaaraa ni dhuydaa dhiisiree waan kana dhaabuu qabda dawaasii kannuuf ja'u moon ja'u amma namni jimaa qama'u silaa gartee haqa jaartii eegaa billaa aleeka maa haqa walitti himne maa ummata kana dhugaatti himne akkasirra gurguradhaa ilmaan keessan akka qama'utti hin dhiisina hawaasni keenya maaliif haawwan keenya maaliif ilmaan isaanii kaama 18 kaama 15 kaama 20 haati gartee jimaa gurgurtee waan barcaa chirraa jabeestiif waan haayilaandii itti bitatu bishaan itti bitatuu fi waan barcaa qopheessitu malee haadan dhiisu hawaasa kana keessa deemaatii hawaasa kana laala hin dhiisu sancinatti gartee moobaayil itti bituu qabdi inni guyyaa afaan kaayyata ayyoon takka gabbaatee alaa jimaa gurgurtee sigala jimaa gurguruudhaan dardara isii 4-5 hin qallabdu kataa'eetuma jimaa qama'u billaa aleeka kan dalaganne akkana keessa hin jiruudhaa tanuti keessa jirru tun tokkoffaa bultii diigee bultii mee abbummaan fedhe gartee bo diduun dandeessu nuti waan puruufitti agarree akkami puruufi agartee yote dubartii 50-80 dhibbaa ol sii lakkaawu tamana duubaan dhuftee gartee jaarsi kiyyaa jima qamaa shiishaa dhugaa sigalee sijaara dhugaa jimaa kanarraa dadhabee hiwaa takka hin danda'u qaadii dhaqeetiin firraa hiikata jettu hanga qabdii biyya keessaa fi biyya alaa jidduu silaa dubartii intervii godhanii dubartiin haqa himti laal dhiisi dubbii halaalii fi haraam billaa alayka
dhugaa walitti himuu gaariidha. Ummata gartee dhiiga qabbaneessee bineensi kun bineensa kanarra gartee muka kanarra sa'aa meeqa ta'a ciqilfatee sa'aa 6 sa'aa 4 ta'a bikka takka. Akhi bikka takka gartee kamitti ta'a namni bikka takka kamitti ta'a sigalee kamitti ta'a namni bikka takka. Aya jimaa namni qabamu kajimaa qabamu obbo kajimaa qabamu illaa nama rabbi rahmata godheef malee kamtu salaata subii masgida dhaqa parsantii 100 yoo parsantii 5 masgidni warra gartee jimaa qabamu warra guddaa duwwa asriin saa duwwa subiin saa duwwa illaa nama rabbi rahmata godheef malee parsantii 100 parsantii 3-4 kagartee yoo jimaa qabee jaartitti hidhamuu danda'u. Kanarraa maan dubbanne kanarraa dubbatamuu qabu salaata dhorke salaata yoo gartee inaadumaaf mataa jabaachuuf sigalee diddee malee kana warri gartee afaan kaayatuu ni beekatan irraa ka'ee masgida dhufuun itti ulfaatti illaa nama gartee akkaan jabaa haqamaa'u ni dhufa masgida haqamaa'u ni jira haqamaa'u gartee masgida ni dhufa ka dhufu ni jira jabaan dhufee salaatu ni jira bal kasubiin ittiin qadooynee jira aya kasubiin ittiin qadooyn taayimiin inni kasi taa'ee fixu shari'aatamtu gartee usaa bikka takka za'aajaa waa takka kan dalaganne khadiin hin baranne khabarnoota hin baranne waa takka hin dalaganne bikka takka nama cabsee nama khaayu wanni kun yeroo teessa wooma arkadani fixaa jette shari'aan islaamaa laa tazuulu qadama abdin yawma alqiyaamati hattaa yus'al an 4 waa 4 irraa hanga gaafatamu umrii tee maaliif fixxee taayimiin tee maaliif dhumtee si gaafatamu gaafatu rabbiin subhaanahu wa ta'ala nu gaafachuuf hin taa'u itti dhiisi itti gartee dubbii halaalii fi haraamii itti dhiisi dargaggeessa keenya miidhu jira na'am miidhu jira shakkii takka malee shamarran keenya miidhu jira miidhu jira haqama'u ni beeka sigalee haqama'u ni beeka meeqa gartee dhiira meeqa daaraa godhee akka inni hin baranne godhee akka inni eega baratee sin dalaganne gartee oofis akka hin daleyne godhee akka gabbeen dalaganne godhe ni xiqqaata duuba gartee haqamaa dalagu ala sabiilil misaal guraagee fudhadhu guraageen ganamarraa ijabanaa gootee achi booda qat guyyaa guutuu dalagachaa oola ati jabanaa gootee takkaa ganamarraa ila guyyaa dalagataa dargaggeessi keenya ijabanaa ganama godhee faxara nyaatee ijabanaa godhee guyyaa guutuu dalagaa ni oola guyyaa guutuu dalagaa laa in oolu makaddaanaa fidi maal fidi barcaa kana oogwisi kana godhi kasala qabsiisi maal godhi na tottolchi jaan na kabkabii jaan eessaatti dhiisa dalagaa aye maatiin himne duuba ummata kana gartee ummata kana maatiin dubban ummata kanaan gartee dhiisaa daa'imni gartee ijoolleen xixiqqishoon dargaggeessi amad 20 qaamad 25 hawaa meeqa godhuu danda'u muka kana dhiisaan qabayinaa jaanii maatiin himne maa ummata kana gartee gaaga'ama isaan keessa jiran kanarraa maa garteen baraarre kulliin nam tokkolleenu ilmi isaatu qaqamuun fedhu ba'aduhum gartee hin tuqanii ujimaa in qamaan eegan qamaan eree ummanni haa gurguratu immoo gartee in qabaatii irra yeroo teessan hin fixinaa dhiisaa isa kanaa gabbaa dalagadhaa sigalee maan jenneen tumsa gartee isaa tumsuu dura isarratti illee gizee tumsuun gaarii sigalee jira jimaa tumsuu qofa odoo hin ta'in isarratti illee tumsu gizee rakkoo inni fidu cinqii inni fidu arraan tana gandii gartee itti beerri isaanii gartee wannitti mana murtii dhaabbatu
هذا مصيبة مصيبة جايبات ركو بدو طلاقني ايسا بايتو يته ايسا نمني تاءيتو مغرتي نياتو ايسا بايتا ايغا بيا جمان تيقامام جمان كون arargee qofan jiru beer jimmani jira bal shaashamanne inni gurgurama bikayyu gurguram yemanni qabdi keniyaan tunni qabdi ugandaan ni qabdi sigalu jira yaa akhi khagartee haram ja'urra rakkoo inni bidu garte haram ja'u haram ije khute ولكن مو دلوتا لفاخا ورد دلقا بالله عليكم دلوتا لفاخا ورد دلوتا تتقا غرتي يولي اما كود افوري واني جتي نانا غري واني بينو يموت جرا خنم تكون عمر موندن دين يو غرتي انادا متو مجباچو تاتي ملي يو غرتي سيغله ديدو فدم ملي اكاتا نتي خيسا جيرو وان اسيتنو مدتو بينن بيتنت wanni chi dhufa jechu hawaasni gartee achi dhufu waan asi godhan beena sababa jima din baradda in baratan dalagadda in dalagatan ta'ani gartee qamawu qof dhaloota taa'ee qamawu egaa dubartiinis dhiirtiinis joolleen xixiqqishoo yoo gabbaate waa meeqa dalagattu gabba'u to kompitara barachuu qabu gabba'u gartee afaan ingilishii barachuu qabu gabba'u gartee waan ajaa'ibaa godhuu qabu rakkoon isaa ni dhumatti tana jimaa ni dhumatti rakkoon isaa rakkooni qaba eeni qaba shakkii takka malee abbootiin teenya dur qamaateeti dachii akaafu turte waan amata 40 dura qamaanii dachii akaafu itti dalagaa oolan amata 40 dura dargaggeessi kasitti taa'ee afaan kaayedha hin jiru amma kun waan amata 40 boodaati hin jiru waan dargaggeessi ammaa kana kagartee kataa'ee gartee lulluqatu kataa'ee qamu wacu fadhiise akkami gurbaan ama 20 ama 25 ama 30 ama 40 haati qallabdi boo manatti sabbata haadhaarraa waa baafatee jeemee jimaatti bitatu idan sheekotiin arargee waan kana itti dhaabbadhaati yaada hawaasa kana gaaga'ama keessaa agartee dhaqaba hawaasa kana gaaga'ama keessaa dhaqaba dargaggeessa dhaqaba shamarran dhaqaba billah alaykum akas hawaasa kana yoo jaalattan taatan hawaasa kana dhaqaba hawaasa kana gartee irra duulaa dargaggeessa xixiqqaa kana irra duulaatii jimaa dhorro horka irra godhaa muwaadara yeroo isin irraa fixu jira sirrii mijaan salaata isin dhoorkee sirrii miti jaan ay rabbi subhanahu wa ta'ala wayta farshoo gartee dhoorkee wanni godhu wayasuddakum ani salati wa ani dhikri jebar salata fi dhikri isin dhoorkiti farshoon je sigalu jira akkas je rabbi subhanahu wa ta'ala akkas je eti gartee irraa dubbate haya nama gartee jimaa qabamu salata dhoorkite salata dhoorke masjammaa dhaqee salaatuu dhoorke maal jimaan haqa jaartii eeguu dhoorke haqa lubbuusaa awa boleessoo walin beeynu meeqaa jira kagartee warri isaanii biyya alaati itti erganii waa takka gargaarsa waatti ergan kagartee inni gartee mubazziree ajaa'ibaa ta'ee maallaqa fixee maallaqa nama bira kaayanii fi akkama barqamaatee beekan sa'a 24 maallaqa nama bira kaayanii fi namni san waati qoon itti kan maal taatan jedha keenya
haya waati qom maallaqa itti kannanii siin jee saa 24 saayibban saa walii qabee qamaasisa huccuu dhiqachuu hunda qabu qaama dhiqachuu hunda qabu manni isaa tortora dhiisi salaataa fi qara'uu fi maarree fi gartee dalagachuu isa dhaqabaame idan warra kanaa irratti riyeeffadhaa warra kanaa kana dubbadhaa warra jimaan maanu qama'uun irratti haraam ta'uu jira nama jimuma qama'uun irratti haraam ta'u dhiiga qabaa joollee daaraa godhe hay dubartiin gartee babbareedduun tun gizee gartee as jala jimaa kaayyattee haayilaandiin deemtu maali gizee teetteen hay namayyuu kun okkanatti deemaanimi yookaan nama tuffatanii siin jettii bar nama tuffatanii na tuffatanii gartee namuu kun dubartiin cufti gartee fudhattee deemti ani yoon gartee kana jala deeme maal naan ja'anii hanga ja'an takka sadarkaa ka dargaggeessaa akkas nama gartee afaan gogogaa bira taa'u umaan qabu hooroo horaatti kosin raabsinaa jaaniin dirqiidhaan si barsiisan amma si galte abba dhiirtii hoo ajaa'ibaan jirti eenaam warra qama'ee dalagaa isaa dalagatu warra qama'ee quraana isaa qara'u warra qama'ee salaata isaa salaatu masgida malee salaan rijaalli ni jira ni jira ajaa'ibaa dhiira ajaa'ibaa jira haqamee immoo qoonqoo nyaatee ka ifin cufne akka jaartii horiiro san hin kijiboon san gartee dubbiin jabdu san dubbiin jabdu igale san dubbiin jabdu maaliif ennaa waan beeynu beeyna silaa shamarran bikka tana intervii godhanii sile osoo gartee intervii godhanii dubartii wallahi ajabal ujaab waan ajaa'ibaa tanaafuu nuti waan jennu khaasatan sheekotiin Harargee itti yaadaa waan kana itti yaada dhaabbadhaa itti yaada waan kana wanni kun hedduu khatara waan kana yoo kanatti itti ustan dhaloonni daaraa ta'e dhaloonni dhukaawe dhaloonni dhukaawe jira dhaloota gartee gabbehee nama tokko fakkeenya namni tokko jimaan haraami yoo jee ulamaa'ii san arrabsu lolee dachii garagalchee wooma duraa tuqaniif akhi maal taate ulamaa'ii gurguddoomo yaada isaatii bar yoo haraami jee arranfamuu qaba yoo haraami jee lakki haraamii miti wanni kun akkanatti waan akkanaa faayidaa qaba faayidaa akkanaa qaba jii dubbadhu intukin isatti dhiisi inni haraami jeemi allakki kunoo kan halaaliin ja'a kunoo daliilli kiyya kanaa faayidaa akkanaan nuu qaba sigale waan akkanaan naa qaba waan akkanaa qaba jii dubbadhu وهكذا وإلا يوخان امتحانا والقدون غاري متي جرخين زلالم جزي غرتي نم علماء تقباتي وجمان حرام يتي ولا رفسو نمني هو الجبو تو إدارات أكيدارات نمني كسيتي غرتي ولد دول انجرو بيكر أبام فد أكيدا وام فد جا أبام فد تو إدارة وام فد لاكتا نمني دبتو تو كنجرو نمني دبتو تو كنجرو كمونو تدقاقي سميك أدمني shamarran meeqa dhabne ni beeyna akka wanni kun siin liqinfamne ni beeyna walaakin immoo wanni kun simiidhu jira simiidhu jira biduuni shakkin shakkii takka malee simiidhu jira jimaan nu miidhu jira nu miidhe nuti nu miidhee jira faayidaa onuuf qaba ni qaba faayidaa sigalee immoo faayidaa isaarra irra guddaa miidhaa isaatu heddu numan shakkin warra qamee warra haqa dubbatu gaafadhu
gaarii miti obboleessoo kana walirra diddibuun gaarii miti walirra diddibuun gaarii miti walirra diddibuun gaarii miti haala hamaarra jira nuti hanga akhlaaqallee gartee tadmiira akhlaaqallee kamalee nu godhan iyyuu qofa dalagaan ta'in walitti iyyuu kabajaan takka kan jirre masgiida keessaanii iyya dafaa iqaamaa jaa dafaa nuun salaataa jaa maaltu kas godha beeytaati maaltu kas godha deemnaatummaan deebisi cal je'ee quraana qara'ee yeroo iqaamutti yeroo imaamni dhufutti numa eeggan deemu kunoo masgiida cufarra deemi tarfi laali deemi sigale hay barattoonni jimaa qamaan malee axanna'uun ta'u dargaggeessi gartee jimaa qamoo malee garteen oolu yoo jimaan qabaanne isaan oolaa siin jaa aboo deemi abbaa kee gargaari deem dalagi deemu waa qabadhuu deddeemiin biyya namaa yoo dhuftee waa qabattee deddeemta dalagadhu kay akhi dhiisi jimaadhaa kay dalagadhu eegise kana ajandaan jimaa jiru kana firraa yoo waan gartee kanarraa dubbanne malee yeroo biraa nu dhagee hin jiru carraa nutillee carraa tana fayyadamna carraa waan gartee yeroo hedduutti gartee onneen antanan waan jaagaafaan gartee gabbuu illee jechuu ture irraa dubbadhee ture numa dubbannella hin dhiifnullee maaliif annaani waan dhiisuu taatuu mitun waan garaasi nyaata ijoollee xixiqqishoo gartee jimaa nyaattu sigalee ka abbaanuu ka inni qamuun feene dhoysee gartee qamoo dhoysee timboo dhugu sigalee akka inni rakkoo maaliif dhoysee qamaa maaliif gartee dhoysee maaliif siyaaraa dhugaa yoo fi qamee mucaan akka qamuun fedhu rakkoo guddoodha jara keenya tanaafuu kuni ibaadaara rakkoo fide qamaanee qaraanaa qamaanee gartee quraana dubbifnaa siifisan nama tokko tokkoof lakkii dargaggeessi keenya jufti qameeti gartee quraana nuu qara'u jira egaa dargaggeessi keenya cufti qabee quraana nuu qara'u jira meetan nuu deebisa dargaggeessi keenya cufti bikka barcaatti salawaata nuu buusu jira quraana qara'u dhiisi bikka barcaatti gartee quraana nuu qara'u jira digale hin barbaachisu jara keenya hin barbaachisu خان اجتهادا حرامي حلال اجتهادا وان قرتي مسألة فكيتي ولكن نتمو ركو ميدا انك ابو تو قرتي نياچي سجرا خيني كمال يقول خيني درجة جيس خيني راي روفيت خيني درجة جيس خيني دهارا قول وكيسي جرو خيسن جران ومني وچو خيست وچو خيست ومني يچو ربما درجة جيس براخة سلا سبورتي قده مال قده فيغو غرتي أدوي درايو فيغي أدوي درابو يرو تغرتي جباتي هم نباسي إبادة سابو دو خيس جر درجة جيس أمد ديدمي شني أمد قد شين قد جا قد تربو قد ديتي وكاوي جر وهكذا هاي بربونا ما يهدو برخغرتي أبو يخا جماديس يخا نهي خفاية التاني جماديس رسيخ الرجل خجون يدومي يدومي جيرا مونجيرو خيسير رادن تانكمني خيسين استيسي أفان كايتو خشيشة أركفتو خيني غرتي هجار غرتي رابا واتك راوني جو خرابو يهدو إنن كمو إتا بركس أكس بالأكس إتا دي برفالا
akkasi jira keenya wanni kun yeroos fixe yeroo dargaggeessa keenyaa fixe yeroo hawaa ummata keenyaa fixe ibadaa dhoorke barachuu dhoorke dalagachuu dhoorke dalagata sitti hin dhiisu barachuu sitti hin dhiisu galee akkas tanaafuu yoo gartee qamaate takkaa ganama jabanaa gootee guyyaa dalagachaa oolte kiisha kaayattee akka gartee ummata gurraacha gartee biyya adda addaa Keeniyaa kana fa'aa kiisha kaayattee qama'aa takkaa dalayde naangattaa isiin ja'a gootee meeqas takkaa egaa gootee takkaa akkas hin gootu haa sitti hin dhiisu sitin disu nangatai sinja izan nangatai wan ifin fene wan ifin gone dargeesti kan kun garte ka godu barbadun intaw jara kenya intaw yolle sani fageysani diganda garte biyya garte jimaan injirre irra fageysani di yolle sani bikabira guddisani irra fagaadu jaanini kan firraatti usan akkisan illeen hin ta'u jara keenya akkisan hin ta'u noo dalagaan dhabne dalagaan tuffate malee namni keenya dalagaanuma tuffata malee namni dalagaan eessa dhabamti dalagaan eessa dhabamti indabam dalagaan namni gabbehee dalagachuu fedhe indabam dalagaan walakin dalagaa tuffachuutu garteen wala duris dalagaa dhabame moyenna amatu gartee dalagaa dhabame igale namni wali jaarame man dalaganne walitti hidhaateeni dalagaa indalagu wali unamanu akkas jira keenya wanni inni gartee nu godhe dubbinsaa jabdu itti yaada waan kana dhaabbadhaa laalaa gale afattanii irran taa'inaa jalaa jara keenya jalaa akkasi rakkoo ni qaba rakkoo qaba sigale irraa dubbadhaalle kana waan namayyuu gartee beeku kana waan warri qama'uu beeku nama biraa gaafachuun barbaachisu bar kana waan namni qama'uu beeku bar kana waan abbichi qama'uu beeku waan nama godhu abbichi qama'uu ni beeka shakita kamale sirri beeka tanaafu rakkoo ifin godhin abbaa akkas inshallah barakallahu fikum jazakumullahu khair jazaa abbaan fudhate numa dhaqqabsiisu numa himu nama yurra gartee wanni jiru waan takka himu malee dirquun hin jiru fakkeenya tokko gabbeeyoo haraami jee abbaan fedhani karraa fudhatu ni fudhata kadidu ni dida ka halaali jees kaan gartee ka fudhatu ni fudhata kaan ni dida ka wanni kun rakkoo qaba jees ka fedhu ni fudhata katti gorfamutti gorfamaa kuma tokko didaa kuma keessaa tokko fudhata innama annaasu kammi'atu ibilin digale ka gaala dhibba keessaa jee rasuulli salawatu rabbi islaamu alayhi tokko agarta
ati yaabbattee gartee deemtu kaan cufa darsarra guurratta ati yaabbattee deemtuun tokko galee tanaafuu abbaan itti fayyadamaa kadidee gartee yeroo isaa harkaa dhumaa baajeta isaa daaraa tahaa qaama isaa daaraa tahaa rakkoo isarra dhufa rakkoo isarra dhufa hanga gartee mun beekamu yaa ummata keenya oduu isin duubaa quban qabdanii akkas jedhamtichi beeyta akkasi abbaa nageetti salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh Malo